siifan bareeddu. Hello abdii ko akkam? Akkam jirta? Oolmaan guyyaarraa maal fakkaata? Ani nagaa galata rabbiiti akkami naguma? Galata rabbiiti akkamati naguma fayyaa naa qabda? Gaarii galata rabbii akkamati fayyaan kee naguma jirta? Wallahi nagaan qaba waan yaada keetii malee abuuka maal jedhare meeqa? Waan jaalala keetii malee rafee ka'us nyaadhee dhugus hirriba dhabee siin jedha yaa bareedduuti akkamati nagumaame? Maal godhamee maal jedhee si himuu danda'a jaalalli kee akka waa hunda dileetii godhu na goote laal. Dhuguma jetta? Abboo haasaa akkanaa kana dhiisi kaatimmoo. Atis itti dabaltee akka foormaati nan goone kaa? Maal garuu ibsachuu mee maal jedhee ibsinarraa tola? Yooma jaansi arginaa wayyu yaa bareedduuti yaadha mee maaluma jedhee si hima akkanatti laal kaa? Ani irraa firri kiyya amma na bira baanii koobuman taa'utti jira. Hai dhugaamu duubaa dhufuree wal arginee wajjaa haasa'uun oo dhufuu feetarree kootu maal rakkoo qaba? Hin dhuftaa? Dhuguma jette? Eshi. Tami mootoni tajaalala dileetti godhuu deemtutuni tami laata? Hai siiniif ni adaaboo barmi cawwan hin bareeddi jennaan simbira halkanii fakkaatti harmulaayizatan. Yaa hiriyaa kiyya si akkana ta'u takkuu si argeen beeku tami laata akkana si goote tumi? Hai leenca koo siiniif ni adaa bare isiin sun micaawwan sun bareedinni isii bara mulaayiza kana fakkaatti bara sanuu dhiyeenna biyyarraa dhuftellee beeyte akka carraa taanee wal baranne garuu maqaan isiillee siifan jedhama bareed. Siifanii? Mucayyoo xiqqoo dhiyoo matana biyyarraa dhufte ta dhiyoo matana dalagaa seente takkaayyuu sira? Siifan dhiyoo matana dalagaa seente fira isii argannaan dalagaa irraa baate. Anuu guyyaa san guyyaa isiin fira isii bira dhuftu dalagaa irraa baate achitti wal baranne bilbila gaafa san irraa fudhadhee ture. Kinoo amma jaalala seenne iyyuu haasawa keessa fagaanne. Jaalala seenne? Turree mimoo yadhaa kalee taate. Mucayyoo sanniin beekaa barraa. Anatu geesse dalagaa sanuyyuu irraa baate. Si ati duniyaa kanarraa wanni ati wallaaltan jiru kooyi. Takalee biyyaa dhuftellee moo? Waan nama ajaa'ibsiisa. Hai mucayyoo bira anatu dalagaa seensise dhiyooma biyyarraa dhufte hangasumatti dalagaa seensitee irraa baatetiin ammas deebitee irraa baatee hangamitti jaalala eegalte? Ati eessatti arguu turtee kooyi? Hai siin galuu sira torbee lama dura natu dalagaa seensisee siin jedhaa jira bara naggeesse dalagaa sana. Kooyi an kajeelu sila. Akka micaawwan sun hin bareeddu nama maraachitu naa laaltu. Ni bareeddi baay'istee bareeddi garuu waan nama akka keenyaa kanan ta'in nama hedduu ni maraachiti. Wayyaafoo mee atillee irraan dabaltee nama maraachin amma isiin isii arguu isii bira deemaa jira isii wal argina jedhee garuu kan naa laalu micaawwan san wanta naan duratti irraa beeytu jira kooyi. Wanta irraa beeytu yoo jiraate natti minaan jette isaa isiin haaraa ta'uu fi ani dalagaa isii naquu qofaan beeka. Akkas taanaan ka waan kaan walumaan barraa saahiba kiyya. Duuba ka har'a isii bira deemuuf deemaa jirta jechuudha? Mee amma hansi bira jira malee qalbiin kiyya jira jirti. Mee uffata akka uffadhee haadha kunneen naa hiriyaa saahiba. Uffata jetteesaa? Mee kanneen keessa na filachiisi. Kanneen keessa jettee? Kamtu taa'ee naa laala. Mee suufa kanaa diradhu moo shamisa sanaa diradhu moo kootumaa diradhu mee? Dhageessa akka ijoollummaa kiyyaatti gorsaadhe yoo laatu suufa kanneen kana uffattee yoo adeemtu taate mucayyoo waan isii jaalattee booddee isii dhiiftu fi yookiin nama guddaa wayiifaa waan itti fakkaatuuf uffanni sirra jiru kun agartee uffata raabbaraa jiraata gartee ofirraa qabdu kun amma isii biratti uffata akkanaa kana sirraa deema malee uffata kan uffattee dhahinaan godinaan goruu ta'an kana jaalattee boru nagataa si jedha si jedhira kanaafuyyuu kana uffanni raabbaraa kana laal dhugaa waaqa kana sirraa deema laal. Akka ajaa'ibaa sirraa deemaa si jedhu. Dhugaa akka ajaa'ibaa. Kanas kanuma shittoo buqqisee cabsee itti naqees maadha. Ittiin cabsee. Ati ariifatanii malee maaliif yoo jette har'a laal
uffata raabbaraa kana diratee yoo dhaqin shittoo ofirratti cabsee dhaqa jennaan kaa gorolaal yookiin shittoo san fidi siin jetti yookiin akkasii san naafiti siin jetti ati guyyaa lamarra shittoo dhaabattaa jiru kanaafuyyuu yeroo awwalaa kana laal shittoo dibattee dhaqe. Achumaanuu mucayyoo sana bira yoo dhaqxe anumatu dalagaa geessee hanga xiqqoos taatu si dura niin beeka jechuudha. Kanaafuu madaalli barbaachiftu mucayyoon kanaafuu madaaluu qabda. Shittoo dibattee ofitti cabsitee akka ta'e jiraatu. Kanaafuu jira uffanni sirraa deemu uffata raabbaraa kanadha. Kanuma Kan an akka hiriyyaa tokko si gorsee hin jirara. kanas waan hiriyyaan nama jaalate bari hin ta'a. Waan hin taane jiru duniyaa hundaafuu anamma hin deema sa'aatiin nagdi anafatee jira. Wajji deemnaare. Amma wajjin deemnu amma biisii irraa ragootee jirta. Akka intarneetni mana kiyya hin jirre ni beektamti. Kanaafuu intarneetni waan mana kiyya hin jirreef intarneeta xiqqoo fayyadameetiin baatii ati deemuu dandeessa. Haya hundaafuu nama sardameera ariifadhe ture. Ati yalla innaa baatu mana qollofi anamma hin deema. Rakkina qabu. Qollofi bayya. Rakkina qabu. Qulfii bakkuma duraan keettu sannaa kaa'iqa. Rakkina qabu. Yalla jabaatu si. Yaa milkeetu kaa. Ayi du'aayi godhe. Deemi rabbisi deebisini. Waan ajaa'ibaati. Mucayyoo bareedduu akkas jirtu san osoo aniin dalagaa geessee gaafa awwalaa isiin haaraa dhuftu san irraa qeebalee mucayyoo sana isiin xiqqishoo dalagatti jedhee ani bira taa'ee eegu sababuma mana fira isaanii beekan nyaachuu deema. Osoo anuu hin nyaatin inni nyaachuu deema irraa dalaguu qabaam. Kun hin ta'u kun waan ta'u miti. Ani anaa miti kaayoo amma irraa dalage. Amma irraa dalage agarsiisa. Wanna ani hin balleessin keessaa guyyaa isii dalagaa seensisan lakkoofsa isii irraa hambifachuudha. Kanaafuu anuu aarifa guddaadha. Amma bilbilee fiixxima. Tulluun immoo maal dhaga'ee bilbili? Gidiraa wayitiif bilbilee rabbiin isaa tuulu. Hello? Sifan na beeytee ana tulluudha barka dalagaa seensisani. Akkin jedhe mucayyoo ani ka dalagaa seensiseef bara of jijjiirtee maatii kee jijjiirtee akka gosaa fi aalii fi biyyaaf akka taatuuf malee akka laal nama ati hin beekne wajjin jaalala gaggeessituuf miti. Eewu jettee? Abdii jettee? Isuma kaa'ee isa malee ka biraatu jira. Kanaafuu yaana waan inni ta'ee hin beeka bara. Keessa isaatiif ala isaatiin beeka. Ati immoo waa'ee abdii maal beekta? Wanni beektu maaltu jira? Hojii nageessite hojii nageessuu kee malee waa'ee kiyyaaf tan isaa maaltu si galchisi? Mucayyoon akkuma si godha sila. Isa barnaa dubartoonni magaalaa kanaa hundi isaaniitu jechuudha. Karakkinna irraa hin himanne hin jiranii bara. Maal taate sila? Afachu jechi kee takkanaaf hin galle isa waa'ee Faatima taate wanna beektu jira akkana. Waa'ee isaa wanni beektu yoo jiraate telefoonaan oduun ta'in walagarree natti hin takka takkan wanna hundumaa. Dhageessa. Silaa barka sitti jarjaruu qabu ana ture bar isaa iyyuu miti. Ani namni nagaa kun miskiinni nama na himatu tokko hin beektu bara nam tokko nan himatu ana lafa kana irratti. Eeyyeen akkuma atuu nagarte sanii bara wayi sitti jarjare dalagaa si geesse achi san dura si bilbilee beeka nagartee miti dalagaa si geesse achiin booda sitti hin dubbanne laala. Maalifuyyuu sitti jarjaruu waan hin barbaadiniif. Ammas dhageessaa wanti ani kana hundaayyuu sitti himuuf wanti an akka uummanni kuunuu baanu sitti raaguuf jechuudha. Waan gaafa awwalaa si argee waan akkasitti bareedduu xiqqoo san taateef san malee immoo waan obboleettii xiyyanatti fakkaatuuf malee ani waan biraatiif si gorsaa hin jiru. Hin jarjari waan hundaafuyyuu siifi ka si gorsu laala ofiifi miti. Dhageessaa siifan ati jechuun bira waan obboleettii xiyyanatti fakkaatuuf mucaan kun akka ijoollee dhalaa yookiin dubara biraatitti taphatu san itti taphatee sitti taphate taanaan anaaf isa namni wal ajjeesiisuuf deemu sii jechuudha. Sitti wal dhufichisiisuuf deema. Beekuu qabda waan hundaafuyyuu. Eshi bakka amma waa takka yaadiin ani nan dhufa walagarree wanna hundumaa natti himta. Ni dhuftaaree? Osaba kee ta'e garuu akka salphattu ni beektaa miti kan. Rakkoo takka qaba waan inni ta'e hunda sii himuu yoo barbaadde taate dhufnaan rakkoon qabu. Mana gaafa dura asii fi mucayyoon furdoon sun dhuftan san ni beekta miti gaafa dalagaa barbaacha dhufta san. Manni kiyyaachuu. Kanaas rakkoon qabu ammas eegaa kootu. Hayyee. Hayyee dhufeetan takka takkaan natti himta waan jiru hundumaa. Akkana kunoo walirra aarifa ta'uun kana kunoo dalagsiisee jira jechuudha sammuu xiyyeeffannaa. Maaf barbaachisaa? Sammuu dalagsiisuun kun bara waa bareeda laata? Hayyaa.
mucayyoo bareedduu sanii moo osoo waan jiru keessa kaa'ee bareeddu. Kana keessaa fide akkam ni jira akkam kurii kawarra turkii jiran fakkaatee ni bareeda. Waaw. Amma dafee dhageetti na jedhu mucayyoo san eeguu qaba. Bareedni sun maal akka raaniin waan hin taane maa. Kolfii isaa dandiraame. Fuula isaa beebi biraa deemaa goo. Hello? Abdi? Dhufteer ta'i? Hayyee bakka eegan dhufne akka gootu yaada jijjiireetan jira hin dhufin ishii? Homaa rakkoo waa takka hin jiru? Dhimma xiqqoo takkan qaba waan ta'eef manaa ba'eetan jira wariftarree manatti nan argitu. Garuu dhiifama guddaa guyyaa biraa tol arginaayyee ishi nagaan. Maaluma taatee micoon tuni yaada jijjiirti. Hanga feete osoo yaada jijjiirte iyyuu guyyaa tokko isii argachuun kiyyan oole. Hundaafuu mee saahiba kiyya tullu bilbilee ilaala. Waa'ee ijoollee zabanaa sanarra beeka. Bilbilee gaafachuun qaba. Dhiiroo tulluun maal ta'ee bilbilan irra cufe maal akka isaa san namaa wal dhabe moo maaliif haa tulluu koodha maaltu bade wayi ana tullu aniin kun ajaa'ibaati bara dallaalummaan tun nama baasti dallaala ariifa ta'ee miti siifan mucayyoo bareedduu san abdiin na bira mana ofiitti na dhiisee na biraa bahee barbara dhaqee dhabe ani immoo sammuudhaan isa mo'adhe jechuudha waaw kanaafuu haala siifan harka kiyya galtee jechuudha. Waan guddatu isa dhibee tulluun nagaa ta'ee bilbila isaa cufata. Maal ta'e laata? Dhaqee ilaaluun qabu. Wayi. Maal cinqinadha maal mana mudataa laata? Cinqina akkamtu na mudatu jira? Beekuun nan deeme rakkinadha. Siifan inti jallee yaada jijjiirte? Innis bilbila narra cufate? Maalumatu maal ta'e dhaqee baruun qaba rakkina kana. Dhuftee siifan? Dhufe. Waa bakka nagaa dhufte akkam jirta? Nagaa keetu? Taayida asumaan ta'a. Taayida dhufe. Taayida. Akkam nagaa dhufte? Naguma nan dhufe. Bakka nagaa dhufte? Achirree bakka nagaa na'e. Waan dhuftu sin seene iyyuu nan. Mee achumaan wanni ati kootu Aja tokko sitti meettee naa beellamte san wanni abdiirraa beektu tokko maaltu jira wanna hundumaa takka irratti himte odoota akka ishiin dhoksin. Baga na gaafatte waan gaarii na gaafatte abdiin nama badaadha dhalaa hedduu wajjin deema dhalaa hedduutu magaalaa kanatti dhalaa hedduutu maqaa isaa balleessa maqaa jechuun dhalaa hedduutti taphatee ture jechuudha. Kanaafuu jechuudha abdiin shamara hedduutti taphatee jira. Abdii kaminni isa akkatti gabaabaa samu moo abdiin maqaa baay'ee jira nama biraatu tokko sitti fakkaate. Abdii ma tokko jedhani gabraan jiru. Ana akkamiitiin hin beektaa ona sitti fide. Abdiin bara baay'isee beekan seenaa isaatii fi haala isaa hunda beeka. Kanaafuu abdiin nama badaadha. Ati immoo obboleettii fakkaatta. Sii xiqqoo tana sii dhiyoo biyyarraa dhufeetiin osoo laal qaama keetuun hin jijjiiratin osoo immoo mallaqa dhufteen sanuun deebisii warra kee osoo hin qarqaarin akkamitti abdii wajjin wal jaalattaati. Kun immoo dhugaan ta'u akkamitti si amanaani kan. Naaman hubannaa rakkina qabu suuta keessa naaman rakkoon qabu waan hundaafuyyuu ana nagartee guyyaa dalagaa seensiserra guyyaa tokko sitti dubbadhee beeka sii bilbilee beeka rakkoon tun immoo sirra ga'uuf kaananiin immoo sii bilbile akkatti laafiseetiin suuta jechuudha suuta sii bilbile ji'a meeqaan of dalagaa seensise ni beektan. Dalagaa reena seensistu obboleessa kiyya dubbii bichaan amantiin ta'u kanaafuu anis si bira dhufe gaarummaa keenyatti jechuuf odoon ta'e
eessatti akka inni waan badaa dalagu natti mi eessatti sin jedhe malee gaarummaa kee akkanaaf ibsituuf miidhas bira dhufe. Okay. Dhageessa abdiin waa hedduu balleessaa jira jechuudha shamarran hedduu. Fakkeenya mucayyoo dhiyoo dalagaa si barbaada wajjin dhufte sana. Isii jechuudha itti taphatee ittiin gadhiisa jechuudha. San immoo san didduu taanaan asirra immoo waa hedduutu jira agarsiisuu danda'a. Footoo kana ni gartaa? Mucayyoo bira jirtan ni gartaa? Waggaa dheeraa dura jechuudha itti taphate mucayyoo kanatti. Ammas immoo yoo barbaadde hedduu isaaniitu jira. Sanis yoo kabiras yoo barbaadu taate biidiyoon hedduutu jira jechuudha magaalaa kana keessa. Kun garuu ija kootii miti. Isuma. Kanaafiyyuu biidiyoon hedduus jiraachuu danda'a as keessatti agarsiisuu danda'a hedduu jiran immoo. Hayyee galatoome ati waa hundaafuu. Kuni galata hin barbaachisu. Ati kanaafuu obsi. Inja wanti hin jedhiniiti. Wanni si aas tokko hin jiru. Isa ati waan hundaafiyyuu obsuu qabda laala. Harki kee na dabatoo akkuma ija keetii qalabbisaa harki kee jirre. Dhageessa waan tokko si gorsu. Mucaa kana jechuudha. Haalli isaa badaadha. Hojiin isaa badaadha. Kanaafiyyuu ati dhiyoo biyyarraa dhufte ni ati akkamitti yaaddee ibsudha. Akkamitti yaaddee mucaa kana jaallachuu dandeesse. Namni jaallatan hedduu osoo jiru jechuudha. Gartee gaafa dura si argeetiin dalagaa seensisu baay'isee bareedduu turte jechuudha. Onneen kiyya gaafa si argirraa akkana hodhatara. Akkana. Ni dhaata jechuudha. Akka qamaduu si baana beektaa. Onneen kiyya torba rukutaa akka inni jedhu sanatti jechuudha. Akkasitti torba na rukute jechuudha. Miti torbaan itti. Dhageessee taa'aa usnarra jedhati maaliif waa'ee keetii waan gaarii natti haasofta. Dhageessitti maati. Yoo jaallachuu qabaatte jechuudha. Nama akka kiyyaa nama dallaala gartee miti nama hedduutu na beeka jechuudha. Namni hedduu beeku. Nama yoo dhaabatillee dhaabanni isaa dheeraa gartee guddaa yoo badheeraa leqaa fagootti argu ni gartaa miti. Waan tokko sitti himu. Kanaafuu nama akkasii jaallachuu qabda. Dhaabbata keetiif maaliin kee anaaf uumaa onaaf hin godhu shi? Dhagaye dogongori obboleettii keessi gorsan dogongori. Kanaafuu asitti dubbadhee beektaa gartee obsee laala obsee guyyaa si argisan irraa hangaadhaan kana ture jechuudha obsee. Garuu immoo akkasii jaalladhu barsiitti nimne. Kanaaf ilaala. Afaan keetiin nama hin dallaliin lammata. Dallaala miti kullaa dubbii dhugaa sitti himaa jira. Dallaaluma dhuguma akkuma dalagaa nama seessistu sanitti irree soba keetiin irree nama dallalta. Waa'ee isaa akkamitti beekte mee takkaanatti? Hai waan garra isla kana hunda sitti garsiisee bara waan asii. Eessatti wal beektan atiif inni? Anaaf inni wal beeku osoo hin ta'initti namoota inni waan kana hunda irra geessisetu waan kana hundaayyuu isaanirraa argadde viidiyoo kana hunda. Egaa akkas ta'e egaa ati dhugumaan na jaalattu ta'e waan tokko akka na gargaartuuf fedha. Inni immoo maal akka ta'e beektaa? Dalagaa badaasaa kana jechuudha. Gizee inni wanta akkanaa dalagu anaaf irree naa bilbilitoon ija kootiin arguu qaba. Kanaafuu gartee jirtaa bara kana caalu eessaa si fiduu dandeenya. Bichaan dhugaan ta'u namoonni hedduun isaanii sooraadhaan jireenya namaa balleessaa jiran waan ta'eef lammataati waa'ee kana keessa seenuu hin qabu. Kanaafuu iyyuu na amanuu qabda. Kanaafuu waan asin jedhe godhuu qabdaati immoo akkasii amanitti. Ayyee taa'ee ammas wanta amansiisuu jiraati taa'e. Ayi siitan xiyya dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugaa guyyaa si argeetu irraa sin jaaladheeni. Kanaafuu waan jaalalli keenyatti jiruuf hanga irraan tanaa obseetiin taa'ee obsaan si eeggataa ture. Kanaafuu na amanuu qabda. Ani waan si sobe tokko jiru dhugaa waan si jaaladhuufi malee. Abdi!